Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Oromoon qawween ala bilisummaa argachuu hin danda'u. Kanaaf waboo jabeessuun barbaachisaadha jechuun Prof Asfaw Bayyanaa dubbatan. Turtii haala yeroo irratti halkan daawwimmanni waliin taasisaniin hayyuun Oromoo Prof Asfaw waan hedduu irratti yaada kennaniiru. Dubbii isaanii keessatti Oromoon laaffatee akka jiru amanee fudhatee of jabeessuuf hojjechuu akka qabu akeekan. Balbala banaa keenyaan bineensi horii keessi jalaa nyaataa daa'ima kee fudhataa lafa keessaa makka jedhan Prof Asfaw kellaa isaa cufachuu dadhabuun Oromootti kasaaraa guddaa fideera jedhan. Dubbii waa'ee leellaa daangaa irraa ilaalchisuun taasisan kanaan akka sabaatti of ittisuu kellaa cufachuu fi of eeguun barbaachisaa akka ture kaasan. Oromoon garuu of ittisuuf kellaa isaa cufachuu hin dandeenye jedhan. Yeroo qabsoon Oromoo riphee jiru ammaa kanatti daangaan Oromoo tuttuqamuun kan mul'ataa jiruuf akka sabaatti callisni waan jiruufi jedhaniiru. Saamichi lafa Oromoo irratti daangaa irraan akka malee babal'ataa jira. Inumaa daangaa naannoo Amhaaraa fi naannoo Somaalee irraan uummati guyyaa guyyaan qe'ee irraa buqqa'aa jira. Sababni hawaasa keenya kanaan ga'eef akka sabaatti laafnee ka jirruufi jechuun Prof Asfawuun jecha kana garuu dubbachuu akka saalfatan himan. Yeroo ammaa kanatti sochiin uummanni Oromoo ittisuuf taasisaa jiru laafaa ta'uunsaa lafa kanaa lagaan akka qabatuuf ulaa baneera jedhan. Qabsoon Oromoo laaffachuunsaa riphee waan qabbanaa itti fakkaachuun lafa uummata Oromoo kana akka fedhanitti waan dhuunfatanii fi hafan itti fakkaateetii jedhan. Kanaafis guyyaa guyyaan uummata keenya qe'ee irraa buqqaasuuf akka ga'aa jiran himu. Lafti Oromoo bal'aadha. Kun ammoo humnooti alaa akka hawwanii fi dheebotan taasiseera akka jedhan namni kun haalli itti uummanni keenya irra buqqa'aa jiru kun saba keenya qofaaf utuu hin taane biyyattiif qormaata olaanaa ta'uu akeekaniiru. Uummanni hangi kun lafa isaa irraa buqqa'ee callisee dhiisa jedhanii yaaduun hin mallee jedhu. Dhimmi saamicha lafaa Oromiyaa kun hawaasa keenya akka malee dhukkubseera. Inumaa uummanni nagaan qe'ee fi qabeenya isaa irraa humnaan kaafamuun hawaasa guddaa gaddisiiseera. Itoophiyaa keessa naannoon saamichaaf saaxilaman Oromiyaa qofa yoo ta'u akka biyyaatti naannoleen kaan daangaan isaanii tuqamee hin beeku. Kana hubachuuf gaazexeessaan OMN Abrahaam Birruu maaliif lafti Oromoo addatti akka saamamuu taasifamaa jira jechuun gaafateera. Prof Asfaw Bayyanaa deebii kennaniin baay'inni keenya rakkoo nutti ta'eera jedhan. Haasaa mallas guddaa xiqqeessuu dandeenya jechuun kan dura dubbate dhimma kanarratti akka fakkeenyaatti kaasan. Guddinni keenya Itoophiyaatti sodaa uumeera akka jedhan Prof Asfaw yoo amma kana saamneen ala warnutti hin kennu yaada jedhurraa akeekni saamicha lafaa kun babal'ataa jira jedhu. Siyaasni biyya sanaa humna Oromoo xiqqeessuu irratti hojjeta akka jiran hayyuun kun sababa guddina keenyaa diinni nutti baay'ataa ergaa jiru dabarsan. Itoophiyaan Oromoo ni sodaatti. Saba keenya irraa sodaa qabu ka jedhan Prof Asfaw akkaataa baa'uun biyyattii uummataan simatame sun isaanii naafsiseera jedhu. Kana malees sochii har'a waboon itti jiru baay'ee isaan yaaddessuu dubbatan. Akkaataa kanaan itti fufnaan egeree akka hin qabnetti waan yaadaniif uummata keenya gidirsuutti fuulleffataniiru jedhan. Oromoon dhibba qawwee malee bilisa ba'uu hin danda'u ka jedhan hayyuun kun Oromoon waboo jabeessuu akka qabu waraanni bilisummaa Oromoo jabaachuu akka qabu dhaamaniiru. Yaada akka furmaataatti uummataaf akeekaniin qabsoon Oromoo ripheeraa kana dammaqsuu barbaachisaa jedhan. Uummata keenyaaf furmaatatti adeemuun ni barbaachisa jennee yoo aman qabsoo hidhannoos jabeessaa qabsoo ripheeraa dammaqsuu nurra jiraataa jedhaniiru. Sodaa qabsoon Oromoo ammallee dheerachuu mala jedhus akka qaban kan himan namni kun kanaaf akkaataa saba kana qindeessuu danda'amu irratti mari'achuuf feesisaa jedhan. Oduu keenya birootiin murtee manni murtii waliigala Tigray kanneen barattoonni musliimaa manneen barnootaa keessatti hijaaba uffachuuf mirga akka qaban kan mirkaneesse yoo ta'u barattoota hijaaba uffatan daree barnootaa irraa dhowwamuu akka qormaata biyyaalessaa irraa akka hin teenye taasifamuu balaaleffate. Maddi oduu kana Addis Istaandardii akka gabaasetti murteen kun namoota hedduudhaaf aara galfii ka kenne yoo ta'u qabatamaan hojiirra oolmaa isaa irratti yaaddoon ka'aa jira. Dhimmi kun jalqaba bara 2025 yeroo barattoonni musliimaa Aksum keessaa dhorkii kana morman eegalame. Amajji keessa manni murtii olaanaa dhimmoota Islaamummaa manneen barnootaa naannichaa barattoota 159 akka daree hin seenne taasisuu isaanii fi dubartoonni 14 qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa akka hin galmoofne gochuu isaanii himatee ture. Manni murtii aanaa Aksum ajaja kanas sarbama mirgaa duubatti hin deebine fiduu akka danda'u akeekkachiisuun manneen barnootaa 5 himata kanaaf deebii akka kennan ajajeera. Manneen barnootaa tokko murtii kana cabsuun erga argamee booda manni murtichaa dura bu'oonni manneen barnootaa poolisiitti akka dhiyaatan ajajeera. Dhaabbilee waldaa siiviikii 6 aangaa'onni murtii mana murtichaa hojiirra akka oolchan gaafatan. Haa ta'u malee
Ji'a Ebilaa keessa manni murtii aanaa Aksum dhimmicha jaarsummaa yookaas adeemsa bulchiinsaatiin akka furamuu qabu murteessuun galmee cufeera. Murtiin kennamus garuu barattoonni qormaata biyyaalessaa irra taa'uu akka hin dandeenye himanii turan. Itti aansuunis biiroon barnoota naannoo Tigraay himata kana cimsee haale. Hoogganaan biiroo kanaa Dr. Kiiros Guyeesh akka jedhanitti barattoonni dubaraa qormaata kanaaf galmaa'an keessaa 24 fedhii isaaniitiin qormaataaf hin dhiyaanne. Murtiin mana murtii olaanaa yeroo dhiyoo baase barattoonni hijaaba kana uffachuun gara mana barumsaa deemuu fi qormaata fudhachuu akka danda'an mirkaneessa. Namoota hedduudhaan murtoon kun injifannoo seeraa qofaa osoo hin taane egeree isaanii barnootaan deebifachuuf carraa ta'ee ilaalama. Murtii mana murtii olaanaa kennus barattoonni ammallee hojiirra oolmaa isaa irratti shakkii akka qaban miidiyaaleen gabaasan. Oduu keenya itti aanuun daandiin Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz wal quunnamsiisu cufamuun rakkoo ammeessaa akka jiru himame. Daandiin Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz wal quunnamsiisu sababa rakkoo nageenyaan cufamuun jiraattota rakkinoota hawaasa dinagdeef saaxiluu miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Adde Minaayil Miraayin dubbatan. Yeroo marii jiraattota magaalaa Asoosaa aanaa lamaa hawaasa isheen bakka buutu waliin taasisan daandichi waggootaaf cufamuun rakkoolee hawaasa dinagdee garaagaraa jiraattota magaalichaa irraan ga'uu kaasan. Daandichi tajaajila geejjibaa waggoota muraasa darbaniif sababa rakkoolee nageenyaaf kennuu hin dandeenye. Kun immoo dhiibbaa gama hawaasaa fi dinagdeen naannolee lamaan irratti qaqqabsiisaa jira jechuun odeeffannoon bakka bu'oota uummataa irraa argame ni agarsiisa. Geejjibni uummataa Asoosaa fi Finfinnee wal quunnamsiisu waggoota 7 darbaniif dhaabbatee akka jiru miidiyaaleen naannoo yoo gabaasan warri kaffaluu danda'an qofti geejjiba qilleensarraa fayyadamuun gara magaalaa biroo akka deemuu danda'an ibsan. Konkolaattonni giddugala Itoophiyaa irraa midhaanii fi meeshaalee biroo geejjiban sababa cufamuu daandiitiif akka barbaadamanitti argamuu akka hin dandeenye kaasuun kunis hanqinni meeshaalee fi qaala'iinsaa gatii hordofsiisee jedhan. Dhimma daandiitiin alattis naannichatti hospitaala riferaalaa dhabamuu irraa kan ka'e jiraattonni gara naannolee ollaa dabalatee haga Finfinneetti baasii guddaa baasuun imalaa akka jiran Adde Minaayil dubbatan. Kana irratti hundaa'uun sadarkaa naannichaatti hospitaalli riferaalaa akka ijaaramuu qabu gaafatteetti. Akka gabaasa miidiyaalee naannichaatti dhukkubsattoonni hospitaala Asoosaa irraa yaala addaatiif gara Finfinnee yookaan naannoo ollaa ergaman sababa cufamuu daandiitiin imaluu waan hin dandeenyeef haalli fayyaa isaanii hammaatuuf sababaa ta'uu jiraattonni himan. Geejjibni uummataa bakka hin jirretti dhukkubsattoonni riferaalaa barreeffameef tikeettii xiyyaaraa gara Finfinnee geessuuf qofa hanga birrii 25,000 kaffaluu jedhan. Walitti bu'iinsi daangaa naannolee lamaanii irratti mudatu ji'oota darban keessa hammaataa dhufeera. Guyyoota darban keessa sababa jeequmsa waraanaan naannoo daangaa Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumameen namoonni 11,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uu daayirikteriitiin waliigala eegumsa siivilii fi hojii gargaarsa namoomaa Komishinii Awurooppaa fi michoota isaa beeksisaniiru. Gabaasa haala isaanii keessatti buqqa'iinsi kana fidee waraana qoqqodiinsa siyaasaa fi sabatiinsa kana kadhabuudhaan akkasumas jeequmsa naannichatti babal'ate ta'uu ibsuun kunis daangaa naannichaa irratti hammaataa akka jiru himameera. Oduu keenya dhumaatiin Itoophiyaa fi Masriin dachee Somaaliyaa irratti akka walitti bu'an tasa hin ayyamu jechuun pirezidaantiin Somaaliyaa dubbatan. Pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed loltoonni Itoophiyaa fi Masrii nagaa eegsisuuf Somaaliyaatti bobba'an sababni itti wal lolannatti hin mul'atu jechuun waraanni bakka bu'ummaa akka hin jirree fi Somaaliyaan kan akka hin eeyyamne himan. Pirezidaantichi afgaaffii BBC Focus on Afrikaa waliin taasisaniin biyyoota lamaan gidduutti dachee Somaaliyaa irratti waraanni akka taasifamneef Somaaliyaanis akka hin eeyyamne dubbataniiru. Biyyoonni lamaan wal loluu yoo barbaadan Somaaliyaa irratti osoo hin taane of danda'anii gochuu danda'u jechuun garuu iddoon loltoonni lamaan itti bobbaafaman kiiloomeetira 100 waan walirraa fagaatuuf carraan mudachuu isaa akka hin jiraanne ibse. Dabaluunis sababni Masriin Itoophiyaa jeequu dandeessuuf akkasumas Itoophiyaan loltoota Masrii Somaaliyaa keessatti bobba'an nagaa kabachiisaa jiran jeequu dandeessuuf natti mul'atu jedhaniiru. Egaan dhaggeeffattoota Keelloo miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii Keelloo hafe waliin turtii gaarii.